dura dubartiin gimmaasha dhiiraa ta'uu ishee sin agarsiisa jalqaba irratti. Matsaafni kun matsaafa Eksimaaros jedha. Matsaafa Eksimaaros akkuma argaa jirtan jechuudha. Argaa jirtu miti asirratti. Macaafa qulqulluudhaan Ustaz Farah. Macaafa qulqulluu raasin gaafatannis macaafa qulqulluudhaan malee barreeffama biraan ganaasaa jiru. Macaafa qulqulluu irraa baasaati dubbisaaniin. Kuni matsaafa Eksimaaros jedhu irraati jedheera isinitti hira. Manni kun mana amantaa namaa wal biratti goonudha. Eksimaaros macaafa qulqulluu hin beektu taanaan dhiisuun mirga keetan garuu nan dhiyeessa rakkoon tokko hin jiru. Qaame dirree waal tokko. Ustaz Farah. Macaafa qulqulluu anis baruun barbaada. Macaafa qulqulluutti namanaa 66 achirraa baasaatii waan amma dubbachaa ooltanii nutti agarsiisame. Kan amma sitti agarsiisuuf deemaaru macaafa Eksimaaros irraati. Macaafa qulqulluudhaa biti yeroo takka Safaraan banatti mul'isa isin. Yeroo takka dhiibamu wajjin jira. Ortodoksiidhaa fi gurbaa amma bu'eetiin deeme sanii fi yeroo takka obsa waan isin ilaallatu hin qabu. Erga itti namannee isin obsa. Ilaamee. Ifama. Isin hin galchuumi isin hin galchine obsa. Oggoo macaafa keessan bira dhufne dubbadha. Kun amma ka ortodoksiitii fi ortodoksiidhaatti mul'isa Safaraan. Ustaz Awwal innan ortodoksiidhaan jenne. Dhaggeeffadhaa tokko haa jedhu isaadhiisu dhaggeeffadhaa cal jedhaate sitti maakeffadha. Macaafa kee keessaati dubartiin dadhabduu akka isheen taate gimmaasha yookiin immoo uumama keessatti akka isheen dadhabduu taate macaafa kee as agarsiisuu danda'a. Macaafa 66 jaajittu keessaatti rakkoo tokko qabu. Nan dubbisaatiin kennaan isarraa nu dubbisaa bakka amma Solomoon yeroo Solomoon deebuu dubbistu bisa amma ittaan kana sasila eettan yakka macaafarra jiraattan nu dubbisaanii ni adaraashi. Kana si garsiisee macaafarraa eeyyee kana macaafarraa si garsiisee poointii kana jiraaf hin jiroonne walii galee darbuu qabna gamme. Isa booda nu fa'imu. Dhaggeeffadhu isiniif hin mana dhaggeeffadha. Jalqaba macaafa keessatti dubartiin uumama irratti dadhabduu ta'uu ishee sin agarsiisee san booddee immoo deebi'ee waan warra ortodoksiitti amantu keessaatti dubartiin gimmaasha dhiiraa ta'uu ishee tole warra addaa ta'uu ishee. Namoonni dadhabaadha dubartiin waa miti. Namoonni dadhabaadha. Rabbiin waa jabaadha. Dubartiin si garsiisaadha kan nama hundumaa miti kan nama hundumaa sin gaafanne sana Yesuusii dadhabaadha. Maal goota sana Yesuusii dadhabaadha sin jedhe. Sana Yesuusii dadhabaadha sin gaafanne kan dubartii jedhe. Na tokkoon keessan cufadha. Goodaa miti kun tokko cufadhu. Gamme naasa ta'uu nanaasa. Cufadha. Inaasa ta'uu nanaasa. Dhiifama. Yoo barbaad haasa'uu dandeessa yoo kun qaba ol dhiyoochaa hin darbe. Tole haa lama taanee haasa'uu irraa jedhetanii yoo nu haasofte itti fufi. Okay. Ustaz Farah. Abeet. Macaafa qulqulluu irraa wantoota amma jechaa ooltan jalqabaa hundisaa rikeerdiidha waan ta'eef macaafa qulqulluu 66tti nama na'anii pheenxeedha amantiin pheenxaaqoosteedha achirraa naa baasaatii naa dubbisaa namni 200,000 jiru waan ta'eef isin dhaggeeffatu. Amantiin pheenxee jedhamu hin jiru. Okay, inni hin jiru ani kiristoositti nama naati naa baasaa macaafa kiristaanaa irraa si fidaa pheenxeedha minaamini ragaan akka inni kennaan si kenna pheenxee. Ustaz Farah 66 irraa nu baasaa jedhe amma sana. Pheenxee ragaan haa fidisiin 66 marate si kenna. Yoo xinnaate waggaa tokko na dursituuti naa baasaa jedhe. Eenyuun maratee 66 si kenne siin jedhe pheenxee ta'uu kee tokko farra gaafii lammaffaa 66 maratee si kenna. Ustaz Farah. Gaaffiin si gaafate eenyu si kenna. Ustaz Farah an waan ittamanee sinitti mee waan ittamanee sinitti mee waan amanteeraa si gaafadha. Amantii eenyus naan kennu eenyu harkaasin fudhadhu naa baasaa maal sin ijoolleen taanukaa Ustaz Farah ijoolleen taanukaa barsiisan dubartiin uumamatti dadhabduu miti qoy asuma tokkoon sedhee lama si buusa dubartiin uumamatti dadhabduu miti waan jalqaba haasoftan sana nuu baasaa waanuma jalqaba dubartiin dadhabduudhaa jedhe. Dubartiin uumamatti dadhabduudhaa jedhe. Nu baasaa macaafni keenya as long as I know as long as amma si gaafadhe naa deebisu. Ustaz Farah. Abboon achi hin gaaffii si gaafadhu naa deebisu Ustaz Farah jechaan waliin dubartiin macaafa kee keessatti dubartiin uumama dadhabduudha fudhattaa siin jedhe 66 kaasii fida.
uumama ishee Faraan dubartii duwwaa miti hunduma dadhabduudha. Hunduma dadhabaadha namni foonii. Namni foon uffate kun hunduma dadhabaadha. Yesuus keeyyuu dadhabaadha isa waa hundaa siin gaafanne kan hundaatu Itti dhufna isa. Yesuus mata duree biraadha. Yesuus mata duree biraadha. Maaf biyya naannessa kallattiin kana nu deebise. Ani nama hunda osoo hin taane. Jira taanaan injiru taanaan injiru nuun jedhi malee inna naannessin. Jira dubartiin dadhabduu ta'uu ishee agarsiisuuf. Jira injiru siin jenne. Namni dadhabaadha. Wai akkas taanaan dubartiin dhiiraa wal qixa miti jettani dhugaadha ka dubartiin eessaa wal qixa akkas taanaan macaafa keessatti dubartiin gabii taate sun lallabiin jedhe dubartiin dhaggeeffadhu wal qixa dhiiraaf dubartiin abboo dhaggeeffadhu na gaafatte miti callee dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu wal qixan siin jedhe dubartiin macaafa keessatti gabii taate sumalee lallabiin kan jedhe isa immoo uumamatti namni hunduu dadhabaadha taanaan uumama keessatti dubartiin gabii taate su kan jedheef maaliif tokko jedhe lammaffaa namni hundumtuu dadhabaadha erga jedhameeti dubartii qofaa qofaatti baasee maaliif isin warri dhiiraa dubartiin uumama ishee keessatti dadhabduu waan taateef qabadhaa maa jedhe dhiiraan erga hundi dadhabaateef naa deebisi. Ibsama qaba isatti lafa qonnaa jette sana naqu. Anyway jarri kun tokko dhaala qabu silammati. Maaliif dadhaba amman si gaafadhe naa deebisi isa lafa qonnaatti dhufna isa nama si gaafadhe maaliif dubartiin dadhabduudha yaa warra dhiiraa sirriitti qabadhaa jedhamte erga walqixa taate dhiira faana dadhabduu erga taate. Dadhabduudha itti qabadhaa gadi dhiitaa jedhamoo kunuunsaa jedha. Dadhabduudha maaliif jedheeniidhaan gaaffiin koo maaf dadhabduudha jedheeni. Ibsama qaba. Yesuus Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Abbaa manaan mataa haadha manaati. Dhaggeeffadhu laa. Abbaa manaan mataa haadha manaati. Mataa haadha manaati jechuun haadhi manaan immoo waliigalaa jirraa? Dubbadha boleessa dhagaa jira. Suuta jennee wal dhaggeeffannu. Yesuus Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Abbaa manaan mataa haadha manaati. Akkas jechuun Yesuus Kiristoos jaalalaan nu bitee abbaa manaan haadha manaa jaalalaan bita malee gadi dhiitaa yookaan immoo hin garboomsa jechuu miti. Luka haadha manaa iyyuu haa ta'u dhiirri nan dhibu anaan gaaffis gaadhe qofa naa deebisi. Kana maaliif akkas jedhe? Macaafni maaf akkas jedhe kanaa deebisi. Endihuum እናንተ ባሎች ሆይ jedhe. Endihuum እናንተ ባሎች waaqayyo kan waamaa jiru warra dhiiraati. Yookaan Phaawulosin wanni ni maaru. Endihuum እናንተ ባሎች ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ይላል. ደካማ ፍጥረት jechuun maal afaan Oromootti? Maal jechuudha? ደካማ ፍጥረት jechuun? Jedhi uumama dadhabaa jechuudha. uumama dadhabaa waan ta'aniif ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ jedhe. Eenyu uumama dadhabduudha kan jedhamte eenyu asitti? Dubartoota. Kanaafuu dubartiin uumama dadhabduudha jechaa jira macaafni maaliif jedhaan? Maaliif jedheen? Dhiirri isin uumama jabaadha jedheera jirratti. Uumama jabaa taanaanuu jaartii keessa wajjiniin በማስተዋል ኑሩ jedheeni. Jarri astaawaluu jaa danda'anii fi በማስተዋል ኑሩ jedheeni. Maaliif dakkaama fixuran jedheeni? Consider akka godhuuf abbaa manaan waa'ee haadha manaa sana sirriitti consider akka dhimmuuf akkas jedhe. Rakko ani waa akka fedhe haa dhimmu dadhabduudha uumamatti dadhabduumti isheen jalqabarraa kaatee dadhabummaa ishii bar uumamatti jedhadha. Dakkaama dadhabduu kan jedhu uumama dadhabduudhaa jedha bar uumamuma ishiitu dadhabduudhaa jedha kun. Amma mee faraan inni dadhabduu inni jedhu kuni haadha manaan baayoloojikaalii dhiiraaf dubartiin akkaataan isaanii fedhi isaanii maal isaanii akkaataan itti fiilingii isaanii ibsatan wantoonni garaagaraa adda adda. Kana jechuudha malee ani isaan situ caalaa uumamaa sin gaafanne isa waaqayyo uumamaan kenneef si gaafataaraan waaqayyo isa uumamaan dadhabduu godhee uumeen si gaafataara malee fiilingii isaatirraa waan barbaadde dubartiin kana haa gootee sana gootu osoo hin taane waaqayyo gaafa isheedhaan uumuu dakkaamaa ta'uu ishii uumama dadhabduu ta'uu ishii waaqayyo jalqabarraati kan ragaan uumeen si gaafadhan. Haadhi manaan ni jalqabuma abbaa manaadhaaf uumamte mitiire. Ani sin gaafanne abbaa manaadhaaf uumamte waan jedhu haasaa jiru. Maaliif dadhabduu taatee sin jedhan? Dirriba. Gammachuu cufadhu gidduun seenini. Cufadhu. Nan xumura sabti. Amma beekuni faraan rakkoon qabu. Oh faraan maal jechuudha beektaa? Ani waan eeshi maal jechuudha? Ila hiika isaa explanation isaan sitti hima. Ayyanatti. Ragaa waliin explanation kan keessoo hin taane beektotni waan jedhanii kan ragaa naa kennu. Haa ta'u rakkoon qabu. Tole koomentarii naa baasu. Koomentarii beektota eenyuun si baasu kun asirra biraa ka barbaadu. Rakkatanii as deebi'e ofuma kootiin sitti hima. Kan keen barbaaduan ragaa malee kana to mataa irraa osoo hin barbaadu. Kunoo barbaade kooptii.com jira si baasuu danda'a ingiliffaan oo barbaadde jechuudha kunoo. Koomentarii barbaadde si baasuu danda'a.
Rakkoon qabu na dhaggeeffadhu gaasiifan xumura yaada koo xumuree taani naan taanee hojjettee achirratti haasofna. Ragaa malee oduu tokko dhaggeeffadhu dubartiin uumama dadhabduu. Ati yoom naa laatte ragaa yoom naa laattetti lafa qonnaa yoom naa laatte. Dhiirri jabaadha jedha kun. Ishi. Ragaa sii kennu. Amma mee Ragaa sii kennu. amma sirratti dhiirri jabaadha dubartiin dadhabduudha jedha kun. Akkas jedha. Dhiirri dadhabaadha akka jedhu. Dhiirri jabaadha. Akka ishii dadhabaadha akka jedhu. Isa miti. Ragaa akka ishii dadhabaadha. Dubartiin akka dhiirri akka dubartii kanaa dadhabduudha bakka itti hidhame tokko nagarsiisi. Ati isa kana naa kenni ka. Ati dhiiratu caalata jedhu kompaariishinii kana. Dubartiin dadhabdu ta'uu ishii sii kenneera. Dhiirri immoo jabaa ta'uu sanaa kennu. Itti dabaliiti. Jabaa taanaanu jedhame bar nama jabaadhaan waa tolchaa qabadhaa jedhama. Nama jabaadhaan waa tolchii qabadhoodhama malee nama dadhabaadhaan waa tolchii qabadhaa. Maalirraa agarte? Maal jette? Eessaa agarte kan? Kunoo. Akkamitti si gale kun? Koomentarii maalirraa dubbifte? Akkatti naa gale sitti mala. Dhaggeeffadhu. Maal jedhe? እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ኤጋ እስኒስ ወር ዲሮታው ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ኡመመ ደደብዱ ዋን ታኒፍ ከሚስቶቻችሁ ጋር ጃርቲ ከሰ ወጅን በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ ጀደን ይላል። አስተዋሉ ኩናሳ ከን ጅሩ አገፈዱ ዋይ ነመ ደደባ tokko kan himani nama jabaatti himani sigalee dadhabaatti himani waa'ee nama dadhabaa tokko jabeessi qabadhu jedhanii kan sitti himani haadha manaa kee jabeessi qabadhu namni siin jennaan ati cimaa taanaan jabeessi siin jedha malee otoo ati dadhabaa taate dadhabaadha wanti cimsi qabadhu jedhamu jiru. Saniifuuti maal jedhee amma mata dureen keenya firaan dhiifama mata dureen keenya waa'ee inferioritiif la dhaggeeffadhate waa'ee superioritiif inferiority malee dadhabaadha fakkeenyaa fi qaamni kee tokko amma fakkeenyaaf iji kee jakkatti si oofa yoo ta'e iji kee dadhabaadha siin jechuun hin danda'ama fakkeenyaaf la kanaasaa jirru no kontekstii keessaa baatee haasaa jirru kun tokko miti kontekstii haasaa jirru qaama kee keessatti lukni dadhabaadha harki dadhabaadha gurri laafaadha minaamini yoo ta'u taane uumama keessatti waan uumama dhaqiitti ingiliffasaa firaan dhaggeeffadhu dhaqiitti ingiliffasaatiin inferior jedha ingiliffasaa dubbisi inferiority maali ta'e ingiliffasaa dubbisi kuno inferiority agarsiisa kun jenne malee likewise siin dubbisa naayik ingiliffasaa likewise hiik naayik zasbandes kaayii kennatti matumti zasbandes itti fufi atum tiiki maasee ka malee ani maaliif ani kasitu ingiliffanaa fi jiraayyoo itti ani siin dubbisaati naayik well we akkam jedha beektaa ingiliffasaa ilaa dhaggeeffadhu NIV isaan si dubbisa dhaggeeffadhu. NIV isaa. Akka dadhabaataan si garsiisaa jira naan dubbisiin naan dhaggeeffadhu laa kottu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu isheen as keessa jira please dadhabdu akka taate wacaan walina. Dadhabdu akka taate si garsiisa obboleessoo. Wacaan walina man siifnu dadhabinichi kontekstii maaliitiin dhaggeeffadhu laa akkasii. Ingiliffanaa fi diinaan jettee moo hin jenne? Dhaggeeffadhu kaa kunoo laa waan si dubbisu nan dhaggeeffadhu. Ingiliffanaa dubbisi kunoo ingiliffaayyee. Ilaa akka jedhe. Isa cirraa taati. Maa ingiliffa akka biraa jiraare? Si bira jiraan nan baasi viidiyoodhaan si haa guddisani. Dubbisii fi dhiiga isaan sitti baase. Isa si biraa bakka isa si biraa ingiliffaan dubbisu guddisini ingiliffa isa bira. Maal jedha beektaa kun be considerate jedha. Be considerate as you live with your wives jedha. Baasi nagarsiisi. Baasi. Ingiliffa siifan baasa isheen eegi. Baasi dubbisa yee guddisaani. Ata siifan baasa inferiority miti wantichi kanaafuu dogoggora hiikkatin. Baasi dubbisa rakkoo hin jiru. Haa ta'u. Tokko tokkoon hiikta. Siifan hiika. Aye. Eshi be considerate jedha siin jedheera. Bakka inni itti jedhee iddoo sanatti miti baasi nagarsiisi. Haa ta'u maal salphaadha miti reeku. Ayyee dafi. Haa ta'u. Ifama bilbila kootu. Dafi. Isan sila dubbadhe immoo ijoo akkan soomne macaafa kanarraa baasee sin agarsiisa tole kan inni dubbisee kee waliiknee kaane waan sila dubbatu haala akkan kijibne baasee sin agarsiisa. Haa baasu amma inni.
yeroo nu qusadhu ayye guddisa guddaarra godhin isa akka sirriitti ilaallutu waan dubbisu la isa guddise Farah. Oye. Inna gama miti? Inna gama Ila kun akkasii. No, mulu macaafa. No, mulu saafini agarsiisi. Mulu macaafa harkaan jiru kunoo bilbila fayyadamaa jira bilbila cufee naannoo keessaan ba'a. Idiitii goota qabidde lafa barbaadde ishi baasi nu dubbisati. Baasi nu dubbisi. Mulu baasi na sun atas kayis. Idina amdu banterase. Ana bab kulle ne Ingilizኛ ነው amdu gallen እሱ ኪንግ ጄምስ ነው አይደለ? ኪንግ ጄምስ no. Simple English bifa nama hundaati galuu danda'u fi dhaqeeti. Versionii baay'ee jiraate. King James version it nama hundaa galuu irraa maal na dhibenaan. King James version irraa wajjin afaan Oromoo maal jedha na guddisi afaan Oromoos afaan Ingiliffaas afaan kamuu jalqabni afaan Ibruu irraa hiikame King James version dha macaafni. Taamana ta'u dhaqisu. Akkasimiti. Ata'u ishatu. Waada majammaraa ta'u macaafni kadhamina qabdi. Tigreello miidi. Aye kuno si basera naik. Likewise the husband is well with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Maal jedhu? Tufuf. Irra deebisi dubbisa naik maalitti bobare? Duuti kan deemamu hunduma isaa dubbisi maal nama wargaa jira. Iddoo shalaatuun irra mataarra dhaabbate filachiisuun bakkatti dubartiin dadhabdu jedhu. Rakkoon qabu yeroo niiku likewise kuleessa jiraan aan jettaa dhaqee dubbisi. Naiki likewise the husband is well them according to knowledge, giving honor unto the wife. Maal jechuudha? Akkuma isaan beekumsa. Likewise the husband is well with them according to knowledge, giving honor unto them wife. Maal jedhu? Itti fufi yoo xumuruma isaan sii kaatti. Maalin fuufa ree naayiki? Maalin fuufa? Naayiki malee? Ishi ammatti kana tokko naayika jechuudha afaan Oromoo yoo baafte hoo? Maaliif Amaariffa yoo baafte hoo? Amaariffa afaan Oromoo kan biraa baasi fakkeenyaaf dhageetti. Giiziin si baasan deemu amma afaan Oromoo irraa dhimma hin qaba. Giizii yoo barbaadde immoo afaan wanni si baasu. Giizii si baasu. Dhaqi Amaariffa baasime. Dhaqi Amaariffa baasi. Amaariffa si baaseera Ingiliffa dhiiste Amaariffa si baasa. Ingiliffa silan jiru naa jechuudha. Ingiliffa koo dubbistee fituu diddeem tokko ni abacaa dalakkoof namoo. Hiikaa deebisin jedhe kun Ingiliffa rakka jiru almaa bira geessi garsiisu. Xumurii na gaafadhu ceerisinnaa dhayiike. Xumuree sin tokkoon jecha naa hiikaa deemi. Akka tokkoon sin hiikoo garsiisa. Hin hiiktu ayyee dhiisi. Tokkoon sin hiikoo. Afaan Giriikii si baasan beekta afaan Giriikiidhaan hodhu. Isuma kana afaanuma beektu nu baasi afaanuma beektu. Afaan Ibruudhaanis kunoo afaan beekummaa si baasee naan fudhachuu diddeemi hin jedhu Ingiliffisaa itti Ingiliffatti na jette. Ammatti Faraan waan si gaafadha Faraan nama jala jiru kana goomsi namoo nuti nama jala jiru kana goomsi namoo nama guddaadha nuti. Nama tokko goomsine maaliif acha barbaadda? Dakkaama fixira sila hoonu uumama dadhabduu waan ta'eef hin jedhu kun sila jette amanteetta. Ishi dhaqi. Uumamtoota dadhabduu waan ta'aniif hin jedhu dubartoonni hin jedhamoo hin jedhu. Maal godhaa jedha? Wayi dubartoonni dadhabduu waan ta'aniif hin jedhamoo hin jedhu. Yihun miin adarguu ነው hin jedhamoo hin jedhu qofa. Hin jedha. Galatoon bakka dubartoonni uumama dadhabduu la jedha. Maal godhaa jedha? Ishi tuffadhaa jedha. Waan fedhaa tuffadhaasaa jedhu dhungadhaasaa jedhu tuffadhaasaa jedhu dhungadhaasaa jedhu cuffadhaasaa jedhu dubartiin dadhabduu ta'uusaa bicha bakka amma ragaa naasa'ina tokko ragaa sila dubbataa ture isin baasa. Okay. Ustaz Farah. Okay. Farah.
Ilaa. Please, Rabashina. Isin garsiisiti jiran jettanii Dirriba koyal tokko. Koi nan tumura dadis gamme. Is gidduun galii nan tumura. In tumurre bar. Akka waan Giriikii waan biraa jedhu Giriikii maali jedha. Inferiority agarsiisu waliigallisaa kabaja akka nuti consider isaan kun yookaan akka nuti yaannuuf akka nuti jaalalaan isaan kunuunsinu haasa'a malee akka nuti isaan miinu hin haasa'u achirratti. Dirriba. Jechi amma walqixaa moo weakness agarsiisa malee weakness ta'uu agarsiisa malee inferiority miti. Inferiority jechuun ammoo kantummaa jechuudha afaan Oromootti gaafa isan jedhe kaan iyyuu kanuman jechaan inferiority fi weakin bakka waliin buufa akka ati jettu sanitti miti ka gataantummaa mi bar dubbichi. Ikkoo inferiority miti amma inni suni fakkeenyaaf dhaalan argattachuun maal jechuudha? Mitiidha amma kan irra wal mormaa jiru. Amma nuti waa'ee dhaalaa irraa kaane bar waa'ee dhaalaa irratti dubartiin mirga qabdii hin qabdu isa jedhudha. Hundee buuti malee waa'ee wiikerii strongerii jechaan jiru. Amadi istiqaame. Eeywa sagaleen koo jira. Injira yaa. Hundee buu Ustaaz Farahaanii tasgabbaa'a. Dubartiin barsiisuu hin dandeessi akka wangeelaatti barsiisuun hin eeyyamamaa fi gabaabaa hin eeyyamamu. Sirriitti. Hin barsiifti sirriitti malee. Ragaa dubartiin barsiisuu dandeessi kan jedhu ragaa wangeelarra. Baay'ee bareedaadha. Daqiiqaatu. Galaatiyaa 3:28 dhaqi dubbifadhu. Tole. Galaatiyaa 3:28. Tole. Alluma daadhime. Isa booda gaaffiin qabaan immoo. Hin deebite waa'ee gaaffii deeban kun oola Ustaaz Farahaan. Ayyee deebanii isaan waliin kana xumurii achi booda gaaffii kee xumuraati. No, dhaggeeffadhu dubartiin barsiisuu dandeessi kan jedhu barsiisummaan dubartiif hin kennamne akka inni hin kennamne siif hin mirkaneessa ati immoo kennamuu isaa himta Ustaaz Farahaan waliin kanaas hin jalqaba. Galaatiyaa 3:28. Obsi al tokko dirriba. Egaa gaaffiin jarri nu gaafatan maanii jalqaba san deebisee achi gara macaafaatti deemaa jechuudha. Gaaffiin jarri nu gaafatanii inni jalqabaadha dubartiin kanootaadha. Boqonnaa lammaffaa keessatti nisaa'ukum hirthun lakum faatu hirthakum annaa shi'tum waqaddimu li'anfusikum kan Rabbiin subhaanahu wa ta'aala jedhe haati manaa ooyiruu keessanii akka barbaaddanitti karaa barbaaddanitti koottaa jedhee kan inni dubbate. Dubartiin maaliif ooyiruu jedhamtee nuun jedhee nu gaafate. Sababa dubartiin itti ooyiruu jedhamteetti dubartiin tokko kabajeessuudhaaf miti. Sababa isheen itti ooyiruu jedhamte kabaja isheedhaa kennuuf malee xiqqeessuuf miti. Ooyiruu namni qabu. Bakka qulqullaa'ee waliin nu gashu. Nuti kee waan tokko dubbatiin gaaffii nan deebisa. Kabaja eegi mana. Tole wal jala wacnu. Namni lafa ooyiruu qabu lafa ooyiruu isaarraati midhaan babbareedaa galfata. Midhaan ati nyaattu akkasumallee wanti garaagaraa wanti oomishamu hundumtu ooyiruu sanarraa dhufa. Xaa'oo gaarii waan ta'eef jechuudha. Xaa'oo gaarii lafa gaarii waan ta'eef wanni inni biqilchu waan gaarii biqilcha jechuudha. Saniif dubartiin akka xaa'oo yookiin akka ooyiruu sanatti wanti isheen laalafteef ilma gaarii waan achi keessaa baatuuf jechuudha. Ilma achi keessaa argatta waan taateef ofii keetti dhimma itti baata akkuma lafa kee qotattu jechuudha. Lafa gaafa qotatteedha jette qonna lafa sana qotuu keessaa taate wanti argattu biqila garaagaraadha boqqolloo xaafiis waan garaagaraa qamadiis haa ta'u wanni itti addunyaan kun lubbuu jiraachisu hundumtu lafa sana keessaa argama. Ooyiruu sana keessaa argama. Tole otuu ooyiruun kun hin jiraanneeti waan tokko ati waan nyaattee dhugdu lubbuu qabeeyyiin tokko hin jiraattu turte jechuudha. Horii dabalatee ilma namaa dabalatee maaliif jennaani lafti ooyiruu kun yoo hin jiraanne wanti nyaatamu tokko hin jiru waan taateef jechuudha. Ati lubbuudhaan hin jiraattu ture. So haati kee utuu isheen ooyiruu ta'uudhaa baattee ilma gaafa abbaan kee akkuma walqunnamtii saalaa godhaniin waan bishaan ishee keessaa ba'uun ishee keessatti dhaqee bakka itti gannamuu fi bakka ooyiruu yookiin lafa taa'u kana osoo hin qabaanne ati hin argamtu ture jechuudha. Kanaaf gaafa inni bishaan sana haadha kee keessa gannaqu inqulaalii qophaa'e sana isa qophaa'e jennaan akkuma albuunni lafa keessatti qophaa'ee midhaan sana biqilchuudhaaf jedhu ooyiruu sana keessa yookiin dubartii sana keessatti bishaan qophaa'ee gaafa dhaqee inqulaalii sana cabseedhaa jedhu ooyiruun yookiin gadameessi dubartii kun akka ooyiruutti kan fudhatameef waan achi keessaa ilmi guddatee ba'uufidha malee waa biraadhaaf kabajaaf kan inni kaa'ame jechuudha. Sanammoo akka macaafa biraatti baatee as keessaatti si agarsiisa naa obsi. San duratti garuu dubartiin gimmaasha dhiiraa ta'uu ishii sin agarsiisa. Maal jedha seetanii macaafa ammas hin dubbisirraatti Eksimiyaaros jechuun macaafa uumamaa jechuudha. Maal jedha asirratti sinif fakkaatee lakkoofsa 12 kaasee dubbisa. Seetinum sifatraat niitii qabataa inshallah warri kaanii dirriba niitii qabatu please.
nuti qabadhu. Okay, ay dubbachaan jira. Okay. Ayyee. Seetንም ስፈጥራት dubartii seera uumu ba'ariyaa ba'amsaal fakkeenyaan godhee ba'akaal babirhaan qaamaa fi ifaan addaam asmasloo addaamin fakkeessee faxrootaal ishee uumee jira jedhe. Ba'asraaw yookiin immoo badam suraa jechuudha. Hidda shiitiin immoo inna bahayil humnaan ግን ገሩ አሳንሶ ፈጥሯታል ጥቄሰ ሸ ኡሜራ ጀደ አከምቲ ጀናን ይስ እንዴት ምን ነው ብሎ ኩንስ ማሊፊ ማሊፍቴ ዮ ጀደኒ ሲጋፈተን ጀደ የወንዶች አስራው ኢሪ ሂዲሳ ቃመሳ ከሰ ጅሩ ኩኒ 666 ነው አከን ስለ ሰንቲሜት ኢበጃፍ ጃተሚ ጃ ሂድ ዲራ ከሰ ጅሩ ጀደ ኦኬ ወንድ ጉልበቱ ኃይሉ ብርቱ መሆኑ ስለዚህ ነው ኢሪ ወንቲ ሁምኒሳ ጀባቴ ፊ ሰበባይኒ ኢበጃፍ ጃተሚ ጃራ ኡመመ ኢሪ ጀባዳ ጀደማ ጀደ ጎሽ ዱበርቲ ነው ሃያ ዱበርቲን ሞ የሴቶች አስራው ዱበርቲን ዲሺ ሞ 363 ግማሽ ዲራ ግማሽ አሚዳ ይቹዳ ዲበሰዲ ሶዶሚ ሰዲ ኢሪ ዲበጃፍ ጃተሚ ጃምቲ ዱበርቲን ሞ 363 ነው የሴት ኃይሏ ሁምኒ ዱበርቲ ጉልበቷ ሁምኒሺ ደካማ መሆኑ ደደብዱ ተውንሺ ስለዚህ ነው ከናፊዳስ እንጀ ማለፍ ጀናን ግማሽ ዲራ ታቴ ዋን ወምቴፍ ደደብዱ ከነሸንታቴፍ ከናፊዳ ሁምኒሺዮ kanafu hiddishi dibasa dif soddami sadi irri gimmash he chala jechuudha ittifiidha simbirattishen xiqqoodha jechuudha hayya maaliif dubartii akka takkafattare modala ስለምን ስላሴ ሲፈጥራት ስላሴ የሮ ሸ ኡሜ ወንድም ባህልና በጉልበት dubartii dhiira humnaan jabeesse maaliif uume yoo jedhame birtuu godhe jabeesse seetin ባህልና በጉልበት ደካማ አድርጎ ፈጠሩ ብሉ dubartii moo dadhabduu godhe maaliif dhiira moo jabaa godhe jedhan yoo si gaafatane ይህስ ጥንትም ከነማ ዱሩ ሲፈጥሩ yeroo uumani wandi ለመገዛት ሴት dubartiin dhiiraaf bitamuuf jecha uumamte jedha ሴት wandin ለመገዛት ነው akka isheen dhiiraaf bitamtuu fi dhiirri dubartii bitamu osoo hin taane dubartiin dhiira akka isheen bitamtuu fi gadi jettee maaliif jennaan akkamitti bitamte jennaan seetinis ባህልና በጉልበት ብርቱ አድርጎ ቢፈጥሯት otoo dubartiin moo humnaan jabeessee uumee jiraate ባልተቻለችም ነበር እንደንዳምቱ ቱሬ ጀደ ይህ የሚታወቅ ዘንድ ኩኒስ አከበከሙ ጀቻ ዛሬ እንኳን ሐቁመዩቱ አርጊተን ጀደ አንድ ጠንካራ ሴቶች ዱበርቲን ጀብዱ ቶኮ ከጎልማሳ ጋር ታግሎ ኢረ ጎልማሳ ደርገጌ ሰፋና ወልአንሶ ወልቀብደ ለማሸነፍ ሲደርሱ ሙአቹ የሮሽን ጌሱ ሂን አርጊቱ ይታያሉና ሂን አርገሙ ስለዚህ ከናፉ መትቶ ቀጥቶ ኢሪ ዱበረ ሬቤ ገራፌ መትቶ ቀጥቶቹ ሬቤ ገራፌ እንዲያሳድራት ወይ እንዲያኖራት አከሸ ጅራችሱፍ ማልጎዴ ብሎ ሴትን ባህልና በጉልበት ደካማ አድርጎ ወንድ ባህልና በጉልበት ብርቱ አድርጎ ፈጠራት አከኒ ገረፌ ቀጠጤ ገዲ ቀበ እሸቱ ሙፍጀቻ ደደብዱ ጎዴ እሸ ኡሜጀድ መጫምኒ ቶሌ ዱበርቲን ኢኑማ ይወራዳ ከሽንታቴ ሜቱቲ ቀበ ጋር ሲሴት ኪጂባ ከስናን እንጀነ ቲቀበስ ነገር ሲሴ ወያ ኦፊሳ ራዱበት እና እንጀቱስን ሃያ ዱበርቲ ወራዳ ጎዴ አከውሜ ይወዱ ብሱዳ እንደሰንዱ ብሱዳ እንደሱ አስቲ ማልጀራ አስቲሞ ይስ ይሁንና ኩኒ ሃተው ትጀድ ስለምን ስላሴ ማለፊ ይፋው ስለተወራ ናኦብ ስለተወራ መጫፈ ከሚቲቴ ናኦብሲ መጫፈ ክርስቲያና ረዱ ቢሳጅራን መጫፈ ክርስቲያና ረዱ ቢሳጅራሲ እንጀድ ናኦብሲ ጡሙሬናን ኮ ነጋፈዳ ነን ጡሙራ ኦኬ ክርስቲያና ዘከሚዳ አማ መጫፈት ዱብሳጅርቱ አናና መከነኩ ከናቲ ጡሙራሲ እንጀድ ጩፈዳ ነን ጡሙራ የሮን ጡሙሬ ነጋፈዳ ጋፊ ወርባደን ሲኔየማ ክሎዝ ኑት ከባ ዱብሳ ያርዳራም ኮ ጋፊ ኮት ኤኙፍ ኡመታ ዘለጁ ዱብሳ ታታስን ጩፈዳ ነው ወንደ ኮ ጀልቀባ ስትመራ ኑዲላለቱ በቃ ኑዲላለቱ ቦደናና ሶፍታ ሰሲን ጀደ ጩፈዱታ አከበከሲን ቦየ ጩፈዱታ ራኮን ቀቡ ያላ ኑይ መጫፈ ቁልቁሉ ጀነ ማለ ሰጋናን ጀነ ባይብል ጀነ መጫፈራስ ገርሲሴ ጀራ ዱበርቲን ደደብዱ ተውሺ አመሞ ረጋን ደበለታን ስገርሲሳ ጀራ ጩፈዱታ እንጀቂን ማነኑ ከበቺሲ ማንን ከበጀሙ ታና ሰው እንደንደኞቹን ይህስ ይሁንና ኩንኔ ሃተውቲ ስለምን ስላሴ ማለፍ ሔዋንን ከአዳም ሔዋንን ማለፍ አዳምራት ከጎኑ ቡኬሳት ፈጠራት ማለፍ ቡኬሳራ ኡሜ ከፍ ብሎ ከራሱ ዝቅ ብሎ ከእግሩ ያልፈጠሯት መታራ ኦልጀደ ዮኪሞሉ ከሳራ ገዲቡቴ ማለፍን ኡምኔ ብሉ ዮጀን አይስጋበተኒ ከራስ ቢፈጥራት ሮ ኦቶኒ መታራ ኡሜ ጅራት ሴት ኩሩናት ዱበርቲን ስለዩ ቦንቱዳ የባሰው በኮራች ነበር ኢኑማዩ ሂንኮቲ ቱሬ ጀደ ዝቅ ብሎ ከእግሩ ኦቶሞ ገዲ ቀበሉ ከራቴ ፈጥሯት ቢሆን ኦሶ ኡሜ ጅራቴ ኑሮ ሴት ወራዳ ናት ዱበርቲ ወራዳ ጀደ ዱበርቲን ሴት ወራዳ ናት
ኦቶሉ ከራሙ ኡሜ ጅራቴሞ የባሰው በተናቀችና በተዋረደች ነበረች ጀድ ሲላ ኦቶሉ ከራሙ ኡሜ ጅራቴ ሲላ ዩሼኑ ወራዳ ቱርቴ ኡመመሺ ከሰቲ ሲላሞ ማልታቲ የባሰ ከንጫሉዩ ሲላ ደደብዱ ቱፈተምቱ ታቲ ቱርቴ ወራዳ ታቲ ቱሬ ጀድ ወራዳ ታቲ ቱሬ ጀድ ወሊገለ ከናፉ ዱበርቲን ኡመመሽቲ ደደብዱ ከጀሩ መጫወራ ሲናገርሲ ሰነከ ነገር ጋር ኡመኩኑ አስራ መጫወራ ከነራስ ዴተኒን ዱበርቲ ወራዳፊ ደደብዱ ተውሺ ግማሽ ዲራ ተውሺ ሲናገርሲ አመሞ ለፈቆና ሲናገርሲሳ ማርያምን ከሰ ለፈቆና ከታቲ ለፈቆና ዱበርቲ ሙስሊማ ተውሳ ሲናጀሚቴ ማርያምን ለፈቆና ተውሺ ኡስታዝ ፈራ ስማታሳይ ደቂቃ በተረጋቢ ዴተኒ ደቂቃ ተቆቆፋ መጡ ሙሬራ የሮኑን አዱ ወሊን እንዳይኒ ጋይ ደቂቃ ተቆቆፍ ደቂቃ ተቆቆፍ እርሻ ከጀቱ ሲጋር ሲሳገፈዱ እርሻ አየ ማርያም እኮ እርሻ እኮ የኔ እናት አርጋጆት ኩንዱምቱ ዋይ ሸለፈ እርሻ ተው ሲያገር አሲትስ ዘር ያልተዘራባት እርሻ አንቺ ነሽ ከሰኝን ትፈጫሰምነ ቆኒስ ይዳደን አሲትስ ማልጀደኔ መንገድ ሰማይ የክርስቲያን መንገድ ከጀዱ በቆና ተቆረቲ ማልጀደኔ ለኮርሰ ሸንተሚ ተቆረቲ ከዚህም በኋላ ጌታ ይጠይቃታል ሲጠይቃትም የወንድ ነፍስ የሆነችው እንደሆነች አንቺ ነፍስ እንጨት መቁረጥ ቤት መንጻፍ ፈረስ መጋለቢያ ውሃ ዋና ሰንጠረጅ በገና እርሻ ቁልፍ ቅናጽና ከብሮ ጽፈት ደጉስ ታውቂያለሽ ብሎ አይጠይቋትም ጀድ መጻፍ አርጋነ በቆና ተቆረቲሞ ማልጀደ ለኮፍሰ ሸንተሚ አፍርረቲ ከነጀ ከነስኒ ዱብሴ ዳባ የይቱም ድንግል ነሽ የይቱም ድንግል ነሽና ድንግሌቹን ድርቡማቹን ቤይተኒ ላፍንጫዬ ሸተተው አገርተኒ አበባው ላፍንጫዬ ሸተተው የንጽህናሽ ቁልቁልኒ ኬስ የደን ሸይጣን ጀቻረ ዱርቤ ማርያምን ፍሬም ለጎሮሬ ጣማው ጎሮሮ ኮቲፊ ጣማው ጀቹ ኔቦቴ ጀቹ ከእናቱ ክሊያ እርሻ ሮቤል እንደገባው እንኳይ ዋጋ ለማጋሽተኔ ከናፉ ማል ጀራምቴ ሸን እርሻ ጀራምቴ ለፈቆና ጀራምቴ ዋምቴ ኩኑንዱምቱ ኢሼዳን ለፈ እርሻ ጀራምቴ ዋማምቴ ጀቻለ ቶሌ ለፈቆና ጀራምቴ ዱርቤ ማርያሙ ዋማምቴ ጀች አመጋፊ ገጋቹ